Sharafoota guyyaa har'aa oolmaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Egaa guyyaan har'aa February 11 baatii 2025 jechuudha. Meeqaan akka oole sharafni ol ka'e moo gadi bu'ee waliin ilaalla. Egaa akkuma beekamu akkuma ani isinitti hime jechuudha. Karaa black market yookiin gabaa gurraacha akkasumas immoo Hawwaala kan jedhaniin jechuudha. Sharafni yeroo hedduu bakka takka akka hin dhaabanne isinitti hima. Inni kun immoo namni har'a sharafa ergachuuf yoo kaatan daldalaan kaleessa garmalee gadi bu'eera yoo ta'e har'a immoo yoo gaafattan akkuma kaleessaatti isinitti himuu danda'a. Garuu isin immoo guyyaarraa gara guyyaatti ilaaltanii itti fayyadamuuf immoo mirga keessan isiniin jedha. Akkuma beekamu egaa sharafni karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha dabalaa deemaa jira. Guyyaarraa gara guyyaatti tokko saantiba akkis dabalaa jira jechuudha. Gadi torbanoota darban ol garmalee ka'e amma immoo gidduutti gadi garmalee bu'e amma immoo kunoo guyyuma guyyaan ol dabalaa jira jechuudha. Egaa meeqarraa akka jirullee wanni ilaalla. Akkasumas immoo biyyoota akka muraasa immoo baankiidhaan illee sinii qabadheen special keessumaa biyyoota irra caalaan shamarran biyya Arabaas ta'e namni kamiyyuu biyya Arabaa jirtan itti fayyadamuu dandeessu. Chaansii namni tokko argatu tokko argachuu dhiisuu danda'a. Tokko baankii ergata. Tokko immoo gabaa gurraacha ergata jechuudha. Maaliif namni hundi wal qixa hin ergatu, namni mijatuuf jira, namni mijanneef jira jechuudha. Kanaaf iyyuu immoo baankii wal bukkee qabee isiniin fidee jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru immoo isin birallee akka jiraatu abdiin qaba jechuudha. Obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanii lafa adda addaa jirtanii na daawwachaa jirtan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Mana jirtanitti akkasuma warri haaraa taatan mana koof subscribe godha gara maatii kootti dabalama. Akkasuma immoo obboleewwan keessan bira akka bush ta'ee ga'uuf immoo like godha. Likein uummata kallee isinii hin miidhu jechuudha. Miidhaan qabu walumaa galatti faayidaa qaba. Namni tokko nama takka irraa gaafa waa tokko baratu nama fayyada malee nama miidhu jechuudha. Egaa gara sagantaa keenyaatti hanga hin gallaa. Hanga dhumaana wajjiniin ta'a. Ameerikaa doolaarrirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 147.7 oolee jira jechuudha. Akkuma beektanii guyyaa kaleessaa 146 saantiba muraasa ture. Har'aa 147 irra jira. Isa kan immoo namoonni goone ilaalla jettan amanuudhaafis akka isinitti toluuf immoo screenshot irraan isiniin ka'a. Screenshot irra guyyaan har'aa guyyaa 11 February 11 baatii immoo 2025 ta'uusaa immoo beekuu qabdu jechuudha. Akkasumas immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa baankiitiin immoo 124.0 yookiin duwwaatiin ooleera jechuudha. Inni kun karaa baankiitiin kanan isinitti himu karaa nigdi baankii yookiin immoo commercial bank of Ethiopia akkasuma baankii daldala Itoophiyaa isa jedhamu jechuudha. Baankolii jiran keessa kanan isiniif beekuu dandeessu. Dabalataan inni ta'an immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 102.91 ooleera jechuudha. Inni ta'an immoo Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 92.43 oolee jira jechuudha. Akkasumallee immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 151.8 ja'aan oolee jira. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankiitiin immoo 128.33 oolee jira jechuudha. Inni ta'an Swiss frankidha. Swiss frankiin tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 161.7 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 134.14 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo China Hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin yookiin karaa blackmarket.com 20.13 oolee jira jechuudha. Akkasuma Sweden kroonidha. Sweden kroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 13.51 oolee jira. Inni itti aanu immoo Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa ethio-blackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 477.0 yookiin duwwaatiin oolee jira jechuudha. Akkasuma Kuwait diinaarri tokko immoo karaa baankiitiin
$394.88 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu oomaan riyaaliidha. Oomaan riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraacha $382.70 oolee jira. Akkasuma kaatar riyaaliidha. Kaatar riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com $39.82 oolee jira jechuudha. Akkasuma inni itti aanu Dubaay diraamiidha. Dubaay diraamni tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraacha guyyaa har'aa 40.6 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma kaleessa isin biraan geessiseen Dubaay guyyaa har'aa saantima muraasa ol dabalee jira jechuudha. 40 galeetiin jira. Kanaafuu namoonni immoo ilaallachuudhaaf cheekii gochuudhaaf immoo barbaadan jechuudha. Guyyaan har'aa February 11 baatii 2025 ta'uusaa beekaa isiniin jedha. Ilaalladhaa itti fayyadama. Laayikii godhaa namoonni viidiyoo daawwattan hundi keessan. Namni viidiyoo daawwatu 1,000 2,000 ta'a garuu laayikiin immoo yoo akkam baay'ate 400 darbu jechuudha. I don't know maaliif. Namni too faayidaa argatu too laayikiin godhin bahay mindinnaw shiggiraallee inde inni itti immoo Dubaay diraamni tokko karaa baankiitiin immoo jechuudha 33.76 oolee jira jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaaliidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa oolmaansaa 39.23 oolee jira. Isa kana namoonni cheeggoonee ilaalla jettan siniifis iskiriinshuutii irraan isinii ka'a. Egaa guyyaan har'aa February 11 baatii 2025 ta'uusaa mirkaneeffachuu dandeessu. Akkasumas immoo siistemii warra Saudi Arabiyaatiin namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 27.50 oolee jira jechuudha. Warri maallaqni keessan xiqqoo taate immoo hanga 27.80 oolee jira jechuudha. Namni birrii 1,000 illee yoo qabaatan 27.80 ergaa jiru har'a kana jechuudha. Akkasuma namoonni baay'ifachuu hin beekne immoo fakkeenya 1,000 yoo qabaatte 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 27.80 yookiin immoo saantima 8 yoo jette argachuu dandeessa. Warri birrii baay'ee qabdan 2,000 ol hanga 4,000 5,000 qabdan fakkeenya 4,000 yoo qabaatte 4,000 baay'isuu 1,000 hiruu 27.50 jette argatta. Dabalataan immoo mashuwaara immoo keessaa 50 baastuu jechuudha. Akkasuma Saudi riyaalli tokko karaa baankiitiin immoo 33.0 yookiin duwwaatiin ooleera jechuudha. Dabalataan Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 207.52 oolee jira. Akkasuma Bahaareen diinaar tokko karaa gabaa gurraachaatiin 390.92 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itiyooblaakmaarkeet.com 182.52 oolee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa baankiitiin immoo 152.38 ooleera jechuudha. Inni itti aanu Egyptian poundiidha. Egyptian poundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 2.92 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 4.8 oolee jira. Israa'el shiqil tokko guyyaa har'aa 40.97 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.59 oolee jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo ani guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe kana fakkaata. Hanga turtii biraa walitti deebinutti turtii gaarii.